Asama akkam jirtu warroonni daawwattoonni YouTube koo jalatti argamtan bakka jirtanitti nagaa isiniif yaa baay'atu. Ani Faanos YouTube'n jedhama. Bakka jirtanitti nagaan jaalala isiniif haa ta'u. Yeroo duraatiif gara fuula YouTube irratti viidiyoo hojjechuudhaaf dhufeen jira. Bakkuma jirtanitti nagaan isiniif haa ta'u jecha warroonni viidiyoo kun isin bira ga'e do it godhuudhaan share godhuudhaan gara fuula TikTok kootinis gara fuula YouTube kootinis hojjechaatiin argama ka hojii gurguddaa hojii dinqii hojjechaan argama yeroo ammaa kana. Kanaafuu share godhuudhaan like godhuudhaan subscribe godhuudhaan nabuka akka dhaabbattanii dhaamsa koo isa duraati chaayinaala kana akka haaratti banadhee waliin hojjannee waliin hitti guddanna isin jechuun barbaada. Ani immoo Faanosiin kanan hojjedhu hojii beeksisaati. Beeksisni koos dhaabbata network market industry irratti kan hundaa'edha jechuudha. Kanan hojjedhu dhaabbanni keenya fayyaa irratti kan dalagu fayyaa jedha Oromoon. Kottaa fayyaa keenya eeggannu isiniin jechuun barbaada. Bakka jirtan taatanii lafa haala kallattii jirtan biyya ambaa keessa jirtaa bakkuma jirtutti fayyaa kee eeggachuu ni dandeessa. Akkasumas immoo fayyaa kee eeggachaa galii dabalataa argachuu ni dandeessa. Galii dabalataa kana akkamittiin argadha jechuu dandeessa. Anis immoo isa siif ibsuudhaaf qophiidha gara fuula YouTube kootii dhufeen jira. Kaampaaniin keenya product irratti hojjeta. Productii kana bittee itti fayyadamuudhaaf namoota baay'eedhaaf dammoo beeksisa hojjechuudhaan fayyaa kee eeggattee waliin achirraa kaampaaniin keenya namoota miseensa horachuudhaan maal siif godhaa komishiina boonosa siif kaffala. Akkasumas immoo badhaasa siif kenna biyyoota adda garaa si daawwachiisa. Kana godhuudhaaf maaltu si daangessaree silkiin harka keetirra jira hoo silkii harka keetirra jiru fayyadamuudhaan hojjechuu dandeessa. Bakka jirtu taasisee haala fi kallattiin tokko odoo sin daangessine amantaa kee odoo sin daraarre sadarkaa barnoota odoo sin gaafanne bakkuma jirtu taasisee waliin hojjechuu ni dandeenya. Hojjechuudhaaf karoora qabda yoo qabu taate jijjiiramuu guddachuu qabda yoo taate kaayyoo kana of keessaa sammuu kee keessanii qabda yoo ta'e baay'oo koo jalaa qoxoree koo fudhachuudhaan gara fuula WhatsApp na dubbisi. Anis odeeffannoo bal'aa siifan kenna gara kaampaanii kanatti miseensa taanee waliin hojjechuu ni dandeenya sin jechuun barbaada. Kallattii arfan irra teessanii warroota viidiyoo kana ilaaltaniif dhaamsa koo isa adda dureeti. Fayyaa kee eeggadhu jedha kaampaaniin keenya. Kaampaaniin dhaabbata network market industry yookaan immoo ML'n isin jechuun barbaada. Waliinaa hojjennu waliinaa guddannu. Viidiyoo kana share godhi like godhi subscribe godhi na bukkee dhaabadhaa isin jechuun barbaada. Turtii gaarii.